Odeeffannoon miidiyaalee gurguddaa idil addunyaa riiwutarsii fi miidiyaalee biroorraan dhaqqabaa jiru Ayatullah Ali Khamenei hoogganaan Iraan haleelamuudhaan galaafatameera jedhamaa jira. Namoonni gariin ammoo odeeffannoon kun odeeffannoo ololaatiin ololatu gaggeeffamaa jira malee odeeffannoo mirkanaa'ee miti kan jedhanis ni jiru. Miidiyaaleen idil addunyaa odeeffannoo Benjaamin Netanyaahuu fi akkasumas miidiyaalee Israa'el fudhatan afarsaatiin jiru. Tarii laata hoogganaan Iraan Ayatullah Ali Khamenei akkuma isaan jedhan kana tahamoo akka biraa taha kan jedhu odeeffannoo kan isiniin geenyu taha. Iraan hawaasa jabaa fi hawaasa qaroomaan duratti beekamu turan. Har'allee Iraan meeshaalee ibiddaa kanneen garaagaraa oomishuudhaan dorgomaa hin qaban jedhamaara. Iraan biyyoota michuu Ameerikaa fi Israa'el tahan Dubaay fi Qatar biyyoota naannoo Joordaanii fi kanneen akka Bahreenii haleelaa jiraachuu isii odeeffannoon arganne ni addeessa. Gamoo dheeraa Bahreenii keessatti argamus haleeltee barbadeessu akkasumas iddoolee istiraateejii mijaa'aa Ameerikaan Dubaay keessaa qabdu irrattis kan xiyyeeffatame ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Ayatullah Ali Khamenei gaggeessuudhaan sirna Iraan amma jiru kana ni jijjiirra kan jedhan yoo ta'u, karoorri Ameerikaan qopheeffatte kun ni milkaa'u kan jedhu waliinuu kan laallu ta'a. Uummanni Pershiyaa yookiin uummanni Iraan kun uummata jabaa fi uummata addunyaa gurguddaa biyyoota akka Ameerikaa fi Israa'el dura dhaabbachaa jiru yoo ta'u, hawaasni kun ni cabamoo tarii laata hin cabu kan jedhu silaahuu waliinuu kan laalludha. Hatiin bareeddii jennaan gara kana dhufaa jirti ni argita akkuma namichi jedhem. Bulleen laalla malee isammaa olola oofamu kana hin amannu kan jedhan hayyoota hedduudha. Dhugumatti lolli akka dhaqaniif hin ta'uun yeroo hundaa'uu dhaqa hin faarfamu gala faarfama malee kan jedhan hayyoota jajjaboodha. Lolli ammee galame kun kan biyyoota lachuutu miidhu ta'uu danda'a. Tarii ammoo biyyoota lamaan irraa tokko kan irra miidhamu ta'uu danda'a waan ta'eef. Afarsuu fi lola kana ammoo ol kaasanii ajandaa gochuun sirrii miti kan jedhanis ni jiru. Biyyoonni addunyaa lolli kun akka dhaabatuuf dhiibbaa godhuutu irra jiraata. Hayyoonni ammoo hojii isaanii kana keessatti gumaachuudhaan lolli kun akka dhaabbatuu fi gara araaraatiin akka dhumu osoo godhanii gaariidha kan jedhanis ni jiru. Egaa Israa'el ammoo biyyoota garaagaraatti waywaachuudhaan biyyi Iraan jedhamtu kun mootonni amma biyya bulchaa jiran biyyaaf hin ta'u waan ta'eef kaafamuu qabu jechuudhaan dhiibbaa gochaatiin jiru. Ni milkaa'a ammoo hin milkaa'an kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Egaa daawwattoota kabajamuuf jaallatamoo haga dhuma sagantaa keenyatti miidiyaa keessan onneen maltiimiidiyaa hordofuu hin dagatinaa kan isiniin jedhu ana obboleessa keessan bu'uureessaaf hundeessaa onnee maltiimiidiyaati.